Hello everyone, baga nagaan gara barnoota keenya irraatti dhuftan isin jecha barnoota keenya irraatiin kan wajjin ilaallu koorsii maakiroo ikoonomiksii waanii chapter 1 paartii 2 isaati jechuudha. So paartii kanaan immoo kan wajjin ilaallu policy instruments kan jedhu kana ta'a jechuudha. So jalqaba policy instruments jechuun instrumentoota mootummaan baajeta ittiin control gochuuf manage gochuuf akkasumas inflation control gochuuf economic growth motivate gochuuf akkasumas illee unemployment reduce gochuudhaaf kan itti fayyadamu jechuudha. So isaan kunis like fiscal policy ni jiru, monetary policy, employment policy, international trade policy, price and income policy kan jedhan kana kan wajjin ilaallu jechuudha. So fiscal policy maani basically fiscal policy kuni regulated by government. Fiscal policy regulate kan godhu government jechuudha. Which means law seerota akkasumas dambiiwwan kan baasuu fi kan jijjiiru kan haaromsu government jechuudha fiscal policy keessatti. Fiscal policy kana jalqaba akkamitti ilaaluu dandeenya? Fiscal policy kuni contractionary and expansionary qaba. Expansionary policy and contractionary policy. So contractionary policy kan irratti mootummaa wanni na godhu taaksii increase gochuudha jechuudha. Taaksii ni dabala, increase tax akkasuma immoo government expenditure jechuudha. Government expenditure immoo ni hir'isa jechuudha. Purpose contractionary policy maal inni gaafa ilaalle contractionary policy mootummaan inflation to'achuudhaaf jechuudha as keessatti. Yeroo kana taaksii ni dabala. Taaksii yeroo dabale disposable income kan jennu yookaan income after tax income namni tokko argatee qabatee gara manaatti galu disposable income jennaani. Disposable income kunis total income argate sanarraa taaksii hir'isnee kan argannu jechuudha. So disposable income kuni xiqqaata jechuudha. Gaafa taaksiin dabale, taaksiin kun gaafa dabale disposable income keenya xiqqaadha jechuudha. So income uummanni qabatee gara manaatti galu kun xiqqaadha jechuun gama biraatiin diimaandiin xiqqaateera jechuudha. So income xiqqaa waan qabaniif gabaa irratti ba'anii wanna hedduu bituu hin danda'an jechuudha. So yeroo kana indirectly money supply irrateera jechuudha market keessa yookaan economy keessa. So see kana inflation to'achuun ni danda'ama jechuudha. Gama biraatiin immoo expenditure, government expenditure kan jennu like public welfare irratti ta'uu danda'a, infrastructure irratti like subsidy yookaan wantoota hedduu kaasuu dandeenya. So government expenditure immoo ni hir'isa yeroo kana. Government expenditure hir'isa jechuun immoo gama biraatiin maal gochaa jira? Inflation to'achaa jira jechuudha. So isa kana bifa kanaan ilaalla. Purpose of contractionary policy inflation to'achuudhaaf akkasumas immoo economy stabilize gochuudhaaf jechuudha. Economy keenya stable akka ta'uuf yeroo barbaachisutti mootummaan maal godha jechuudha? Contractionary policy fayyadama. Contractionary policy kun immoo either increasing tax or decreasing government expenditure jechuudha. Inni kan biraa immoo contractionary policy ilaallee jira. Fiscal policy jalaa amma immoo expansionary policy ilaallee jechuudha. Expansionary policy jechuun kun immoo yeroo mootummaan economiin biyya sanii akka sosocho'u barbaadu yookaan akka guddatu barbaadu maal fayyadama jechuudha? Taaksii ni hir'isa. Jalqaba ni dabalanneetiin turre taaksii reduce godha jechuudha. Akkasuma immoo government expenditure ni dabala jechuudha. So government expenditure ni dabala. So yeroo kana economy biyya sanii motivate akka ta'u jechuudha. Akka
akkamitti wanni ilaalle taaksiin hir'ateera jechuun dispoosabili inkaamiin jalqaba ilaalle suni dispoosabili inkaamiin keenya akka dabalu taasisaa jechuudha. Qarshiin uummanni qabatee gara manaatti gala. Kana jechuun immoo diimaandiin akka dabalu taasisaa jechuudha. Dispoosabili inkaamiin dabale jechuun diimaandiin dabaleera. Diimaandiin dabaleera jechuun immoo hawaasni fedhii expand gochuu qaba jechuudha. Baay'inaan expand godhama ikonomii isaan keessatti. Kana jechuun immoo ikonomiin biyya sanii sosocho'aa jira jechuudha. Actively socho'aa jira. So ikonomii growthidhaaf yeroo barbaachisutti kana fayyadama jechuudha mootummaan. So taaksii ni hir'isaa, government expenditure immoo ni dabala jechuudha. So mee detailii isaa immoo ilaallu. Fiscal policy concerned with the use of taxes and government expenditure. So inni kunis taaksii fi government expenditure irratti depend ta'ee mootummaan wantoota armaan dura raawwanne ilaallisan kan raawwatu jechuudha. So government has to meet various expenditures like salaries, defense expenses, infrastructure development. Government expenditure kan jennu kan duraan armaan duratti kaasneen alatti isaan kun illee ni jira jechuudha. Like salary, defense expense, infrastructure irratti governmentiin expend godha jechuudha. So kanaafiyyuu all these expenses leave a positive effect on the overall economy. So expense wan kunis immoo positive effect qabu jechuudha economy, overall economy irratti or aggregate economy irratti jechuudha. The other part of fiscal policy is generation of revenues for the government. So fiscal policy keessatti mootummaan taaksii ni funaana jechuudha hawaasarraa. So purpose taaksii funaanumaa inni basically maalidhaaf mootummaadhaaf akka revenuutti fayyada jechuudha. Madda galii guddaa mootummaa inni taaksiidha. So jalqaba waayee taaksii funaanu revenuudhaaf jechuudha. Taxes are the main purpose or the main source of revenue for any government. Mootummaa kamiifiyyuu taaksiin source of revenue inni dubbachuu dandeenya jechuudha. So taxes affect the economy and the individuals in two ways. Taaksiin economist ta'e nama dhuunfa tokko garaalee armaan gadi lamaan kanaan affect gochuu danda'a. Isaanis bring down the disposable income in the hands of the consumers. This reduces the spending in the economy. Kana jechuun saayidii kam ilaaluu dandeenya? Yeroo mootummaan taaksii dabalu maal inni disposable income yookaan income namni tokko qabatee gara manaatti galu sun akka xiqqaatu taasisa. Kana jechuun immoo income namni income xiqqaa qabu tokko fedhiin spend gochuusaa yookaan waa bituusaa xiqqaadha jechuudha gama biraati. So spending yookaan expenditure hir'isa jechuudha. Gama biraatiin immoo the taxes levied on goods and services make them costlier. This discourages the firm to invest in capital goods. Gama biraatiin immoo taaksiin goods and services irratti levied ta'u jira jechuudha. Which means goods and services or end products irratti taaksiin taaksii buufamutu jira. So taaksii sun immoo commodity sun yookaan goods and services sun akka gatii isaa ol ka'u taasisaa jechuudha. Which means farmiin tokko taaksii kaffalee bu'aasaa ammuma taaksii kaffalee sanaan gatii commodity sanaa baasa jechuudha. Sababni isaas kisaaraa keessa galuu waan hin qabneef gaafa taaksii guddaa kaffalee akkasuma piraayisii commodity sanaas ol kaasetu akka ol ka'uuf sababa ta'a jechuudha. So yeroo kana immoo gatiin goods and services kanaa gaafa qaalii ta'ee farmoonni biraas ta'uu danda'a capital goods irratti fedhiin isaan invest gochuu ni hir'ata jechuudha. So isa kana bifa kanaan hubachuu dandeenya. So shortly fiscal policy
money is basically regulated by government. Government dhaan regulated ta'a jechuudha. So governmentiin maal gochuu danda'a? Contractionary policy akkasumas expansionary policy fayyadamuu danda'a. Depends on situation. Haala jiru irratti hundaa'ee kan fayyadamuu danda'a jechuudha. Expansionary or contractionary fayyadamuu danda'a jechuudha. So expansionary gaafa jennu mootummaan economies biyya sanaa keessatti expansionary maqaarraa hubachuu dandeessu waan ta'e gaafa gadhiisu jechuudha. Which means taaksii yookaan taaksii uummatarraa hir'isee yoo jiraate yookaan akkasuma immoo expenditure isaa dabalee yoo jiraate economy san keessatti contribution guddaa baasaa jira jechuudha. So isa kana bifa kanaan laallaa innis increasing government expenditure or reducing taxes inni ilaalle gaafa biraatiin immoo contractionary kan jennu kun immoo wanta irraa hir'isuudha jechuudha. Innis uummatatti taaksii dabaluu yookaan immoo increasing tax over reducing government expenditure jechuudha. Inni ilaalle dubbanneetiin jira. So purpose fiscal policy kana inflation reduce gochuu, economy stable gochuu fi wanneen kana fakkaatan hubachuu qabdu. So inni kan biraa monetary policy jechuudha. So monetary policy kana jalatti immoo nuti ilaallu monetary policy kunis inni kun immoo regulated by central bank. Akka Itoophiyaatti national bank of Ethiopia kan jennutu regulate godha jechuudha. Which means seeraaf dambii monetary policy kana kan baasu akkasumas kan haaromsu national bank of Ethiopia dha jechuudha. So kanaafiyyuu inni kunis contractionary policy fi expansionary policy qaba. Garuu measurementiin isaan fudhatan adda adda jechuudha. So contractionary policy kan irratti gaafa laallee basically purpose monetary policy maalinni adjusting money supply and interest rate jechuudha. Which means money supply jechuun qarshii economy tokko keessa flow gochaa jiru jechuudha, yaa'aa jiru jechuudha. So interest jechuun immoo interest rate immoo cost of borrowing. Nama qarshii liqeeffate tokko irratti dabalataan sababa qarshii sana liqeeffateef amma qarshii liqeeffate sana irratti dabalee yeroo duudeetii yookaan walii galtee sana booda kan kaffalamuuf persentaadhaan inni suni maalinni interest rate jechuudha. So amma egaan monetary policy kana keessatti contractionary fi expansionary policy tu jira. Contractionary gaafa jennu egaan as keessatti contractionary gaafa jennu gaafa money supply market sana keessa jiru hir'isuu barbaannudha jechuudha. So money supply market kana keessa hir'isuu gaafa barbaannu immoo maal goona? Yookaan money supply directly reduce money supply, gama biraatiin immoo increasing interest rate dha jechuudha. So increasing interest rate kuni akkamitti money supply irratti dhiibbaa qabannee gaafa laallee gaafa interest rate dabalee cost of borrowing dabaleetiin jira jechuudha. Namni interest rate guddaa waan ta'eef qarshii gatii guddaa kana liqeeffatee invest gochuu hin barbaadu jechuudha. So kanaafuu maal filata namni? Saving filata jechuudha. Yeroo kana geessee gara baankii kaa'ee sana booda interest guddaa hir'ina gochuudha jechuudha. Yeroo kana fedhiin uummataa jechuudha. So yeroo kana money supply market keessa hir'atee jira jechuudha. Gama biraatiin immoo money supply market keessa hir'isuudha. Akkamitti national banking kun maal godhaa? Ni qaba jechuudha. Qarshii ammoo reserve gochuu jechuudha. Qarshii amma ta'ee murtaa'e wayii tokko akkasumatti callisanii ol kaa'u jechuudha. So yeroo kana maalinni qarshiin economy san keessa flow gochaa jiru hir'ateera jechuudha. So
inni kun kaayyoon isaa reducing inflation dha jechuudha. Inflation hir'isuudhaaf. So gama biraatiin immoo expansionary policy qaba monetary policy kunis. Expansionary in a sense nu jalaa badeetiin jira. Kanaaf iyyuu maarra geenyetiin turreeyyuu expansionary monetary policy irra geenyetiin turre. So expansionary monetary policy kanarratti maaltu jedhanne interest rate reduce gochuu akkasumas money supply increase gochuudha jechuudha. Increasing money supply. Money supply kana akkamitti gara ekonomiitti akka dabalu taasisna jennee mootummaan uummata irraa boondii bituu danda'a. Akkasuma immoo interest rate kana yeroo hir'isne akkamitti money supply dabala. Interest rate gaafa hir'ate uummanni qarshii salphumatti liqeeffachuu danda'a. So qarshiin gara ekonomiitti dabalamaaru increase ta'a jechuudha. So yeroo kana expansionary policy fayyadamna jechuudha. Expansionary policy immoo maaliif fayyadamna? Ekonomiin biyya sanii akka guddatu gaafa yeroo barbaadnu jechuudha. Akkasumas gama biraatiin unemploymentiin akka hir'atuuf. Unemploymentiin akkamitti hir'ata? Uummanni qarshii salphumatti liqeeffatee waan garaagaraa irratti invest gochuu danda'a. Yeroo sana immoo to produce goods and services namni employeriin tokko employee biraa qacaruu danda'a jechuudha. So bifa kanaan ilaaluu dandeenya. Isa kanarraa immoo monetary policy is the second most widely used macroeconomic policy instrument. It helps government managing the nation's money, credit, banking system. So mootummaan akka walitti sinjalaan boona regulated by national bank yaa'innu malee national banking kunis public bank dha yookaan baankii mootummaa jechuudha. So indirectly inni kunis kan mootummaa jechuudha. So managing the nation's money qarshii uummataa akkasumas krediitii banking system to'achuudhaaf mootummaan kan itti fayyadamu jechuudha. There are various entities that are part of the monetary system of an economy. So entitiiwwan hedduutu jira part of monetary system yoo ta'an jechuudha. But under central bank dha jechuudha. So central bank regulates the monetary system and other entities like banks, insurance companies are also part of the monetary system. So monetary system can regulate kan godhu central bank, which means in Ethiopia National Bank of Ethiopia kan jennu jechuudha. So Ethiopia National Bank of Ethiopia is the custodian of the monetary system of the economy jechuudha. So central bank brings changes in the interest rate, reserve requirements, qarshii callisee qabamu jechuudha. So qarshii ammatee reserve godhanii teessisuu jechuudha. So interest rate isaan kana central bank to aangoo qaba jechuudha. These changes make significant impact on the overall functioning of the economy. So jijjiiramoonni kunii kanneen akka interest rate irratti taasifamu reserve requirement uffan kunii overall economy yookaan economy waliigalaa irratti dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. So for example the lowering of interest rates on housing loans helps the government of the housing sector, which means kana jechuun interest rate warra qarshii liqeeffatee mana ijaarratuuf interest rate hir'ate jechuun isaan kuni hawaasni kuni sirriitti qarshii liqeeffatanii warri mana ijaarratu ni dabala sirriitti dabala jechuudha. Sababni isaas interest rate hir'ateefii jira waan ta'eef. So growth of the housing sector jedhamu jechuudha. So housing sector kun immoo akka sirriitti guddatu taasisa jechuudha. So as a result of low rate of interest, it become easier to avail a housing loan
and to own a house. So salphaadha jechuudha. Mana salphumatti ijaarrachuu nama. Osoo interest rate dabaleeraa ta'u uummanni yookaan hawaasni sun qarshii kana liqeeffatee mana ijaarratu jechuudha. Inni xiqqaadhaan liqeeffatu illee. Inni kan biraa employment policy kan jedhudha. Employment policy kuni adopted by government in order to increase the employment level in the country. Employment policy kuni is obviously main purpose sai unemployment reduce gochuudha or employment increase gochuudha jechuudha. Inni kan biraa like price and income policy warra jedhamanis ni jiru. Inni kun immoo price and income policy kuni is aims at regulating the prices in the market and also to ensure the minimum wages to the workers. As keessa wanti isin hubachuu qabdan hojiraatillee price and income policy kanatti minimum wage kan jedhu jechuudha. Micro economics irratti akkasumas immoo labor economics irratti fudhachuu dandeessu. So minimum wage jechuun mootummaan poolisii inni warroota yookaan poolisii labor price baasu jechuudha. Labor pricein minimum wage hamma murtaa'isanii gadi namni kamiyyuu kaffaluu akka hin dandeenye jechuudha. So isaa oli malee isaa gadi akka hin kaffalle fix godhee minimum wage sana lafa kaa'e jechuudha. So qaamni qacaru kamiyyuu wage sanii gadi kaffaluu hin danda'u jechuudha labarii sanaaf jechuudha. So inni kun minimum wage inni yaamna. So inni kun advantage isaa hojjettootaaf jechuudha. Hojjettootaaf advantage qaba. Sababni isaas labarii isaanii salphumatti exploit ta'uu hin danda'u jechuudha. So isaan illee gaafa falmachuu dadhaban mootummaan wage murtaa'e kaa'eefira waan ta'eef per hour ta'uu danda'a. So isa sanatti fayyadamanii wage gaarii argachuu danda'u. Indirectly garuu immoo unemployment dabala. Sababni isaas farmoonni baay'een employees hir'isuu danda'a jechuudha. Sababa minimum wage saniif. Minimum wage isaan kaffala sunii fi profit isaan argatan waliin gitoo ta'e maal filatu jechuudha. Qacarrii hir'isuu filatu jechuudha. So nama qacarame sana hojiirraa ari'uuf danda'u. So isa kana bifa kanaan hubattu. Inni kan biraa international trade policy kan jedhudha. International trade policy kuni globalization has given a big push to the international trade. So it is obvious this has resulted in framing of specific policies by many countries to cope with the new challenges. So international trade policy addresses issues like international trade policy kan jennu daldala biyyoota garaagara lamaa fi sana ol gidduutti taasifamu international trade ni. So international trade policy kun immoo poolisiiwwan maalirratti ba'anii taarifii non taarif barriers taarifii and non taarif barriers kan jennutu jiru. So isaan kun barroota international trade keessaa isaan tokko jechuudha. So isaa sana handle gochuudhaaf poolisiiwwan ba'anii jechuudha. So biyyoota tokko gidduutti free trading akka ta'u walii galteedhaan ni taasifama. Sababni isaas goods and services sun freely move gochuu akka danda'uu fi so isaan kun taarifii fi non taarif kan jennu barrier of trade jechuudha. So isaan kana hir'isuudhaaf poolisiiwwan ba'anii jechuudha. International trade policy kan jennu kun inni kun immoo international economics irratti bal'inaan barattoonni economics jechuudha. So barattoonni kunis gama biraatti fudhachuu dandeessu. So barnoota keenyarraa asirratti osoo dhaabne gaarii natti fakkaata. Chaaptarii kana paartii tokko daqiiqaa muraasan siniif xumura paartii sadii jechuudha. Daqiiqa gabaabduu keessatti. So wanni sun hubachuu qabdanii major coursiin kana or coursiin kun
konseptii guddaan chaapter 3 irraa ka'ee gala jechuudha. So dafnee chaapter 2 dafnee xumuruuf ni yaalla. Sana booda chaapter 3 irraa kaasee deeply kan hojii ilaallu ta'a. So hanqinoota jiran koomentii jalatti nu beeksisaadha. Wantoota akkasiin sirreeffamuu barbaadan. So warri chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu akkasumas hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Kanaafuu part 3 evolution of macroeconomics kan jedhu viidiyoo gabaabduudhaan walitti deebina jechuudha. So dafee kana booda dafnee isinii kan hojjannu ta'a jechuudha. Galatoomaa waan nu faana turtaniif.